السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورّوتا بنتي براتي في الشمار كفوني جرّجرتو بك جرتي تنجيني ربي سنفانا جرات وانقا كنت قالت ربي بك جراتني akkasumas warroonni laayikii sabiskaabii gochaa jirtanii hedduu tokko galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a hundumti keessan iyyuu isiniin jechuun barbaada warroonni amantii musliimaas kiristaanis hunduma keessan iyyuu warroota mana madaamii jirtanii dalagaadhaaf biyyaa baatanii maatii keessan dhiistanii biyya keessan dhiistanii ijoollee keessan dhiistanii abbaa manaa keessan dhiistanii biyyaa baatan hundumti keessan iyyuu isiniin jedha rabbiin yaadaaf murada keessan isiniif guutee biyya keessanitti nagaan deebisee isin galchuu isiniin jechuun barbaada hedduu tokko galatoomaa ulfaadha kabaja guddaa isiniif qaba warroonni laayikii gootanii sabiskiraayibii gootanii akkasumas immoo koomentii illee gootanii osoo koomentii godhinis laayikiin godhinis na daawwattanii ani hunduma keessan iyyuu nan jaalladha warroota na arrabsitanis hunda keessan iyyuu nan jaalladha maaliif jennaani anatti isinitti dhufe malee isin natti hin dhufne waan ta'eef hunda keessan iyyuu hedduu tokko isin jaalladha hedduu tokko isin kabaja bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo Iyyaasuu laaleen dhufe Iyyaasuun maal jedha ayyuuni uffannisteetu sarraatanya yookaan immoo hojjettuun mana keessaa finyoo irraa kuttee sababii Sa'idooni Yamanii deemee dhiiga laalchisuuf ka'eefu maaf nagatee deema kan jedhu uffannistee rabbi nu baasee Sa'idoon natti himee nan naqa jedhee jennaani hedduufinis ajjeesuudhaaf Iyyaasuun immoo yoon arginan ajjeesa jetteetu aaduu fudhattee mana keessa deemti jedheetu dubbachaa jira jechuudha Iyyaasuuni. Viidiyoo tokko immoo sin dhageessisa yuutuubii irraa waraabee fidee Amaaraa wayiitti natti fakkaata namtichi warra soddaati afaan Amaariffaa dubbata. Garuu viidiyoo Iyyaasuu fideetu riyaakshinii godhee viidiyoo Iyyaasuu fidee bukkee kaayetu irratti dubbachaa jira jechuudha. Viidiyoo Iyyaasuu irratti Oromiffa dhagaa ta'ee mata duree malaaleetu dubbate natti fakkaata ta'ee mata dureen Iyyaasuu ayyuun uffanniste waan jedhuuf mata duree malaalee riyaakshinii irratti godhe ta'ee hin beeku malee hin gammade. Isa ayyuun uffanniste hin gammadee jechuudha. Silaa waan akkasii namaan gammadan hin beektu miti wanta akkasii namaan gammadan du'aa gootee fi rabbi ishee qajeelchuu rabbi si asirreessu rabbiin sammuu isheetti ishee adeebisu jettee du'aa gootaaf malee hin arrabsitu. Garuu namtichi hin gammade natti fakkaatame fachaan sagalee isaa banee isin agarsiisa. Silkii kanarratti sagalee isaa waraabe maaliif jennaani yooni viidiyoo isaa fide na arguu danda'a namtichi. Yeroo tokko tambalalii koo fudhatu dhufan ijoollee warri soddaa kuni tambalalii mata duree irratti barreeffadhee dhufuun beektumti footoo Saayidoo fa'aa fidadhee dhufu isallee na duraa fudhatanii yuutuuba isaanii irratti maxxanfatu nan argaa. Kanaaf jennaan na arguu danda'a namtichi kun kanaaf jedhee sagalee isaa qofa fidee yoo na argees immoo maalla godha sumanni dubbateen fide malee waan isa feemesii godha malee waan isa xiqqeessu miti jechuudha. Viidiyoo namarraa yoo hojjette feemesii nama godhan beektu miti viidiyoo wal harkaa fuute yoo hojjette nama guddisaa jechuudha. Ammoo warrooti viidiyoo wal harkaa fuudhan hin hojjetamne hin guddatan achuma taa'u jechuudha. Kanaafuu jennaan isa feemesii godha malee garuu immoo sodaadhee maakiif ibsishaa iskiriinii korra jiru hedduu tokko jaalladha ijoollee kana baay'ee tokko kabajaa ilmaan tiyyaa. Kanaaf jedhee iskiriinii silkii sadii qabaa mitiire silkii sadiin qaba sadan saayyoo iskiriinii maakiif ibsishaati jechuu hedduu jaalladha wallaahi. Namtichas ni banee sin dhageessisaa. ቆይ አዩ ታነቀች። አዩ ራሷን ሰቀለች። ታነቀች ሞተች 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 ሞተች። አዩ ታነቀች። አዩ ራሷን ሰቀለች። ወይኔ በእናታችሁ እቺ ልጅ ሞታለች። ምን አግኝታ ነው ግን እቺ ልጅ የሞተችው? ምን ሆና ነው? እውነት ምን ሆና ነው? ምን ገጥሟት ነው? ምን ደርሶባት ነው? akkuma argitanii gammadeeti gammachuu isaa ibsachaa jira jechuudha. Sila waan akkasii namaan gammadanii ati takka nyaatte isheen gana daa'ima dhaganaa ijoollee dhaganaa waa baay'eeti si'afa.
laayifii isaatii amma jaarsaa wajjin dabarsuu qabdutti yeroo amma jaarsaa wajjin dabarsuu qabdutti bashannana adda addaa namni jaarsi ofii bashannana adda addaa nama geessaa iddoo adda addaatti nama geessaa ishee yeroo ishee kanatti cinqiidhaan dabarsuutti jirti jechuudha kun hojii isheeti sammuu waan qabdu natti hin fakkaatu maaliif namni sammuu yaadu qabu tokko namni jireenya isaatiif yaadu yookaan immoo jireenya borii isaatiif yaadu akka jireenya isaa hin banne kan yaadu yoo ta'e nama jaartii lama qabutti nama jaartii qabu ijoollee qabutti hin heerumuu jechuudha. Kaleessa deengaddas keessaanis itti maan ture. Utuu isheen qalabatiin godhatiniin dura itti maa ture. Anillee jechuudha na beetti ijoolleen na dhaga'uu hin dandeenye. Amma ofii isheeti kanarra of keessee barakiinaadhaa fi kirooreksiin ga'uu dinnaani amma finyoo fudhattee ka'utti kaatee jechuudha. Kana hojii isheeti maal jechuun hin qabne gammaduuf hin qabnu. Zaseen uffanniste kana of ajjeesuuf ofitti lubbuu isheetti faraddu kana gammaduuf hin qabnu. Maal gochuuf hin qabna? Du'aa gochuuf hin qabna. Du'aa goonee fi akka isheen qajeeltu, akka Rabbiin sammuu isheetti deebisu, akka Rabbiin qalbii isheetti deebise nama yaadu danda'u taatu du'aa gochuufidha malee baga uffannistee baga dhabama taate of ajjeestu haa deemtu jechuun hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaani nafsee baannee yookaan immoo lubbuu baannee namarratti faraduuni dhorkaadha. Hin danda'amu. Maaliif nutillee har'a duunaa, bor duunaa, saatii ammaa kana duunaa namni beeku jira? Hin beeknu. Kanaafuu jennaan amma isheetti amma ijoolleen koomentii tokko tokkotti ishee ajjeesuu, ishee akkana godhuu, ishee dhabama ishee godhuu, jireenya Saayidoo fa'aa jettee akkana ishee godhanii abaaru jechuudha. Namni nama abaaru sijjammar abaaramaadha. Hin abaarinaa. Rabbi ishee haa qajeelchu jedha baqa du'aa godhaafi. Du'aa godhaafi Rabbi ishee haa qajeelchu Waaqayyoo si haa sirreessu jedhaaniiti. Du'aa godhaafi malee hin abaarinaa. Namni nama abaaru abaaramaadha ofuma mataa isaatiiyyuu jechuudha. An akka kootti hin abaaruwan maal akkana gootii Sumayyaan nama miskiinaa nama garraamiidha. Sumayyaatti hin bu'in Sumayyaan tuqin ani keessaaniyyuu nan dubbadhaafi. Daqee keessaaniyyuu hin beektu miti keessaaniyyuu nan dubbadhaafi jechuudha. Malee aadaxxuu minaamin hin jedhina. Saayidoon immoo deemee haa maramu dhiiga isaa deemuun isaayyuu noola yoo nayyuu deemeera isaan biiduu akka keenyaa miti amma waraabadee amma gadi dhiisanii biiduu ol kaaniiti kan isaan gad dhiisanii kun waan ayyuutti dhaga'ame isheen uffannisuu geessu isheen taasisu ture garuu isheen yeroo ishee kanatti bashannanaa hin jirtu bakka cinqii gadda kana kanatu ishee aarsee akka lubbuu ishee dabarsu geessinatti fakkaata hundaafuu du'aa godhaa fi rabbiin ishee haa qajeelchu rabbiin nama sammuu isheetiif yaadu ishee taasisu malee arrabsuun hin ta'u bakka gorsuudha. Maaliif jennaan sila jireenya namaa jettee jireenya Sumayyaa jettee jiruu Saayidoollee jettee bakka utuu sammuu qabaate sammuu ilmi namaa qabaate zimjiree fi gaadha jaarsa namaatti hin heerumu tuqamtuudha. Tuqamtuudha sammuu isheetu tuqamtuudha malee. Otuu beekteeti deemtee dhaqxee jaarsa namaatti heerumte kunoo hagas hin taatu haga lubbuu ishee dabarsuu hin taatu jechuudha. Hundaafuu Rabbi ishee haa qajeelchu. Saayidoon immoo dhiiga isaa marammarsiisee waan qallaalii yaada bareedaa fiddeef Sumayyaa yaada bareedaa laattee fi yaadan akka abbadamne yaada bareedaa dhiiga ayyuu jibbitee miti. Jaarsiinuma fuudhaa isa naraara miti rakkoo hin qabu. Garuu immoo jechuudha dhiiga mucichaa marammaramudha. Maaliif jennaani? Osoo ana wajjin jiru maaliif dubartii biraa wajjin dhaqee ciisee mucaa godhateedha kan isheen aarte hin beektu miti. Iyyaasuun mucaa tokkos immoo hin qabamoo maal jedhe? Iyyaasuun mucaa tokkos hin qabaa Saayidoonii jedhe odeessaa. Isa kana maqaa balleessuuf ta'uu danda'a hin beekamu. Saayidoonii nama sobuu miti. Barana kan koo miti mucaanii kan namaati jedheera waan ta'eef nama sobuu miti. Saayidoon immoo hundaafuu ni ilaalla jechuudha. Ayyuuni sin ajjeesaa dhufanii jetteen Iyyaasuudhaan sin ajjeesaa. Itti barbaadaa ergadhan Iyyaasu kanaalee dhaquu sodaate qaxiisi kutti naqin abbaa kootiin hin bahin wayinee balaachoo aarii sitti baati simooti harka jalatti si galfatte qaxxee sirra teessee si tumte waan ta'eef achiin hin bahin Iyyaasu cuubbee baatattee mana keessa fiiddi jedhan cuubbee baatattee jechuudha hin naqin qaxiisi kutti ati nama ofirraa deebisu nama humna qabuullee miti Iyyaasuun kun nama buututaa wayii fakkaata hin naqin dhugaa si ajjeefti. Lakkas darbattee naannoo lafa si buufti si immoo dhugaa nama mogolee wayii hin qabne wayii natti fakkaata gaafa ilaalu jechuudha. Rakkoo bara.